الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يروتكو ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه الميساتي برصة بريد دو تكدا برسي مال جنين بيكتاني يا المكية نمو في قنو دان سجو تاي يروكي بلاش دبرسو تيغاب أنك يروك أباتتي إيمانك يقول تجب تتافقو dalagaalee toltuu dalaguuf jecha yeroo asin duraa kee akkanumaan bilaasha teessee balleessite sanni yaadadhu yaadachuun kee kun dalagaalee toltuu akka dalaytu si gargaara yaa ilma kiyya jedheen ammas tokkoon guyyaa keetii ida'ama sa'aatiiwwaniiti tokkoon argasuu keetii immoo qabeenya guddaadha kanaaf tokko argasuu keetiitti fayyadamii yoo san ta'uu baate kaasnaan dalagaa keetii guyyaa qiyaamaa duwwaas jalaa ta'a jedhee ilma isaatiif gorsa bareedaa kana dabarseef kanaaf nuti samma danda'ameen yeroo keenyatti fayyadamuu qabna rabbii warra yeroo isaatti fayyadamee umrii isaa khayritti dabarsu rabbiin nu haa taasisu yeroo keenya bakkuma hin taanetti fixuu hin qabnu bakka bu'aa nuuf qabdutti dabarsuu qabna mul'ata keenya cimsachuudhaaf amma yeroo keenyatti fayyadamuu qabna xiqqaattus waan dhaloonni kun bor fakkeenya wayii irraa fudhatu lafa keessee fi dabruu qabna hanga addunyaa kanarra jirtu kana jireenya kee waan addunyaa fi akhiratti si fayyadu dabarfachuu qabna jiraachuun kee eenyu yoo hin fayyadin du'uun kee eenyu nu hin miidhu kaayyoo malee namni jiraatu jiruu beeyladaatiin garaagarummaa tokko hin qabu biyyi tiyya maal naaf goote osoo hin taane ani biyya tiyyaaf maal godhe jedhu jiruma tana keessa osoo du'e jechuurra waan yeroo duutu si fayyadu qopheeffadhu karoorfatu qofa osoo hin taane karoora kee carraaqatuun bu'aa qaba osoo siree irrattis taate teessee haasa'uu irra callistee deemutu caala gowwaa ta'anii quufuurra qaruutee ta'anii beelahuutu caala beekumsi kee nama yoo hin fayyadin wallaalli kee eenyu nu hin miidhu kanaafuu yeroo keetitti fayyadami اغتنم كمسا قبل خمس أكم إرجمان ربي صلوات ربي وسلامه عليه جدا واشن ست الفندرة تتفيد جدا شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وصححه الإمام الألباني حديث حاكم قباس كان إمام الألباني سيجدين كشت إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم مال جدا واشن ست الفندرة تتفيد جدا تكفى dargaggummaa kee dullumti sitti dhufuun duratti fayyaa kee dhukkubni sitti dhufuun duratti qabeenya kee hiyyummaa sitti dhufuun duratti yeroo kee wanni si shaagalu sitti dhufuun duratti jiruu ta'e duuti sitti dhufuun duratti itti fayyadamii yeroon kee si jala hin dhaabbatu sakandiin daqiiqaan sa'aatiin guyyaan torbeen jiin waggaan ima deemaa jechuu dhaabbin hin jiru abadan sima jalaa deemaa jechuu sa'aatiin takka daqiiqaa takka sirra darbinaan hin deebitu jechuu boruma deebiti malee حسن البصري رحمة الله عليه معلوم ما يروق باب سجدت قويت نفسي ما جري بيكتني يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك يا إلما آدم أتينكم قيالي دا وقا قيان تو كسر دربي غرين كيتس ديمي جرابي كي يجري لقا إساد إدا قيان نجلك ونكون دي أمر ما كين يكن الروا إساد ديما جراجي جو قيان تربي جين وقان كنون دي أمر ما كين يكن الروا واهر إساد ديما جراجي جو كنابو yeroo keenyatti haa fayyadamu warri as duraa fayyadamanii darbanii jiran nutis waan bu'aa nuuf qabu irratti haa futunnu waan bu'aa nuuf qabu irratti haa bololu ihris ala maa yanfa'uka wasta'in billah akkuma ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi jedhan waan bu'aa siif qabu irratti bololi rabbiin gargaarsifadhu kaayoo kee ka fuulduraatti cichi bakka yaadde san ni geetta warri as duraa dalagatanii darbanii jiran fakkeenyaaf rasuula rabbii irraa yookaan rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam waggaa 40tti ergamanii waggaa 23 qofa addunyaa kanarra turanii bahaa fi dhiha kaabaa kibba hunda ibsanii addunyaa kana guutuu jijjiiranii deeman akkasuma Abubakar Umar Uthman Ali kunneen hundi isaaniitu waggaa muraasa addunyaa kanarra turanii ummata addunyaa guutuu jijjiiranii addunyaadhaaf fakkeenya ta'anii asirraa deeman sahabaa keessaayis fakkeenyaaf Abu Hurayraa yoo fudhanne Abu Hurayraan Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaa 3 walakkaa yookaan waggaa 4 qofa Rasuula Rabbii wajjin ture hadiisa qalqalloo lama haffal hadiisa 5374 haffal Abi Hurayraa radiyallahu anhu arda gaafa lola kayba Rasuula Rabbii bira dhufee waggaa 7ffaa 8ffaa wajjin ture 9ffaa wajjin ture 10ffaa wajjin ture 11ffaa booda Rasuulu gara ganda akiraa biraa deeman waggaa kana keessatti hadiisa qalqalloo lama haffalee jedhe Abi Hurayraa radiyallahu anhu arda Rasuula Rabbii ditti akka adurreetitti maxxanaa bakka isaan oolan wajjin oolaa bakka isaan bulaa wajjin bulaa ilmi hagas ga'u irraa fuudhee jechuudha. Kanaaf nutis umrii keenyatti fayyadamne yeroo keenyatti fayyadamne waan guddaa irra gahuu dandeenya jechuudha. Yeroo keenyatti fayyadamuu qabna. Ilmi namaa guyyaa qiyaamaa
وأفر الرقافة مالي دري قيامات سوتش وجن أرقام ربي صلى الله عليه وسلم حديث أبي برزة الأسلمي في معاذ بن جبل قبا سنتوك كيسة روايات أدى كيسة مال جدني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 وياك يا ما يرون فول ربي دابتو فانت نما تكو ربي دراين سوتشوتو هنگا ونتوت أفر الرقافة تمتي جدا تكفى عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه تكفى عمري إسا مال كيست أكفته درغاقما إسا مال كيست أكفته قبين هنگا قبو إسر أكفته قبين إسا مال كيست أكباسه بكم سأرغت مال أكد لغي هنگا قافة متي ربي اندرا سجون هندن دامو جدن فانتنا متقوتو كنافو عمري كينيت يرو كينيت وانت كينيا حال جروب جرينيا كينيا هندي كاروران اتياني اتفايدمو قمنا جيچودا درغاقما كينيت فايدمو قمنا عمري كينيت فايدمو قمنا يرو كينيت fayyadamu qabna obboleewwan kee kanaa kiraadhaan dhumarratti ammoo wantaan isiniif dhaamu dhaamsuma obboleessi keenya Abu Dardaa radiyallahu anhu ardaa nuuf dhaame tokko isiniif dhaama Abu Dardaa guyyaa tokko namni tokko irra ol seenee maal jedheen mee waa naaf dhaami jennaani maal jedhee kun caaliman aw mutacalliman aw mustamican aw muxibban walaa takun ilkaamisa fatahrik yaa abboo jedheen namicha nasiyaanaadhaan jedheen sanii tokkoffaa yoo dandeette barsiisaa ta'e barsiisaa yoon ta'in barataa ta'e barataa yoon ta'inoo dhaggeeffataa ta'e dhaggeeffataa yoon ta'inoo jaalataa ta'e kan shanaffaan ta'in hin halaakamtaa jedheen kan shanaffaa sunoo maali wala bada awalam zalami asiif achillee yoo garu watak addunyaa irraa qoodan qabu akiraa irraa qoodan qabu gara marattuu ka isa homaa watak harkaan qabne diinagdeen hin jiru ibaadaan hin jiru diiniin hin jiru namummaan hin jiru watakka jechuudha wala bada ka akkasiisan hin ta'in ni jedhe ka akkasiisan shanaffaan kanaafuu nama keessan ta'urraa of haa qusannu nama addunyaa guutuu fayyadu ta'uudhaaf karoorfannee hojjechuu qabna isin jedha. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.